Gaafii gabaabduu qaba Profeesar Galatooma takka olaanaa kennu gaafiin an qabu takka impaayera Itoophiyaa keessatti nagahaan qabsaa'uudhaan beekamtu. Impaayerri Itoophiyaa nagahaan warra qabsaa'e hin nyaata garuu otoo nyaatan haga addaa turuu keessaniif rabbiin galanni haa ga'u. Qabsoo nagahaan kadhachuu yoom dhiiftani? Takka lammaffaa impaayerri Itoophiyaa yeroo baay'ee Oromoo xiqqeessa, Oromoo ajjeesisiisa. Hanga nu barbaannutti sadarkaa nu barbaannutti di'annaawus yoo gootan isin arginu. Maaf sadaffaa ammootu politikaal ajandaa keessan sirriitti uummata Oromootiif ibsaan jirtan. Politikaal ajandaa keessan sirriitti uummata Oromootiif yeroo adda addaatitti hin ibsitan. Galteen adda addaa yoo galtu Oromoo irratti gabbaatanii akka liidarii kennaatitti nu dubbachaa hin jirtanii jedhamtanii kumatamtanii kana akkam jettu? Galatooma. Profeesar baga nagaan dhuftan yeroo kee baay'ee gammadaadha. Akkan dubbadheetti sila kan himitan nama wallooti. My concern is okay. Soggoo tokko natti jira barsiisni dabarsee sodaadhe. Gaafiin kiyya maali? Akkan siyaasa biyyanii hordofuutu for the last 4 or 5 years siyaasaan biyyanii complexidha naaf gala more complex ta'ee jira beyond to manage aggressive deemaa jira. San caala moonni yaadachiisaa jiru umaatii uummata na yaadachiisaa jira. Amma since 2019 waan walloo irratti jiru namni baay'ee quba qaba. Almost nama uummataan waliin guddadha. I know who they are, I know the power, I know how to fight them back. Kan caala fakkeenyaaf lolli naannoo sanitti ta'e keessa wallooti aanaa jiilee dhummuuqa 1% kaahe 60% of the war happened over there. 40 or 30% aanaa artummaa fursee fi dawwaa cafarraa ta'e. Humni suni humna hidhatee mootummaan baakaap kan ta'e trend uummata ta'e haa ta'u ammoo aanaa tokko cabsuu hin dandeenye. Uummanni keenya dhumee defend ofirraa godhee amma isaa lafa sana irra buqqa'ee haa ta'u amma achi jiraa jechuudha. Sodaataan cakkaanyu. Farii baxaan cakkaanyu. Jarsuun sodaatan nan beeka. Sanaafuu naannoo saggwaa lola godhanii mucaa ganna 4 qalanii jiran lafa gubbaa waccuu jedhamutti. Faamilii tokko akkuma jiruun wanni isaanii dhumate jechuudha. Haadha akkoo ijoollee 3 mana keessa qalanii tokko keessa baatii gan 3. Aanaa biraas wanni ta'u amma wanni Wallaga keessa ta'u wanni Shawaa keessa jiru wanni Karrayyuu keessa jiru waan walloo tahaa jiru. Uummanni keenya waan isaanis beeku waan humna qabuufis ofirraa defend godhee jira. Uummanni naannoo biraa kan hubatu amma ummata kan akka haala gootatti akka haala jannatti ilaala waan qawwee qabataniif. Uummanni kun qawwee abaatu malee anu biyyatti galee isaan caala lola. Uummanni naannoo biraadha uummanni Wallaggaa fi uummanni Shawaatti uummanni Karrayyuu keessatti uummanni keenya akka ofirraa defend godhu at least psychologically amma irratti hojjetaa jirtan. Lolli addunyaa kanarra deemu guutuun akka hubannaa kiyyatti by any means waa'ee waan lafarratti Matiyas please yookaan lafarratti yookaan resource lafarra jirutti. Filistiin fi Yahudiin sarara wal fixaa jirti. Afgaan fi kan Iraaq kan deemeef resource lafa keessa jiruuf. Waan Oromoo rabbanamaa jiru waa'ee lafaatiif. Uummanni Oromoodha akka lafasaa eeggatu all amma I think Somaaliis eegaltee lafa hundarra 360 uummanni Oromoo waraan rabbanamee jira. Waa'ee suni lafa isaatiif akka ta'e uummanni beekatee akkamitti akka ofirraa eeggatu maal hojjetaa jirta? Thank you. Hayyee Dr. Maraara baga nagaan dhuftanii ammoo an gaafiin an qabu waa'uma dhaaba keessanii waa'uma dhaabotaan isin gaafadha. Kafaa'oon zabana wayyaaneen jirtu sanii
dhaaba bilisa gartee biyya san keessaa hanga dandeetti uummata Oromootiif qabsaawaa ture bilisa ta'e. Hagammoo namtichi Abiy Janiin kun dhufe asii efa isin walitti dabalamne wajji daleennaa warra abaawoti wajji waliin jettan horeen jidduu teessanuu wal quba hin qabdu. Galgala gartee ibsa tokko baasuudhaaf galgala dhaabni gartee abaawudha maraaratti bilbileetuma ibsoo bahe qofa arganii. Dhaabni kafaa'oo amma bilisaa miti warra jeesin komatu jira. Kanaaf deebii maal qabdan? Fakkeenyaaf ana hamii namaati waan deddeemuun isin gaafadhaa beekta xiyyaafillee waan argin qabu wanni deemaa jiru dhaabni tokko horee jidduu ifiitiin mari'atee waan itti amane takka baasaa. Amma immoo mangudduma lamaantu walii bilbilee waan akkanaa goona ibsoo bahee qofa arganii horeen jidduu teessanii waan jiru deema wanni Obbo Baqqalaanis kana aaree bahee warra jiru jira. Kana ifa nuu godhaa. Hagarmoo hin jaanne. Galatooma maraara bagana gaan dhuftanii qabsoon bu'aa biyyi qabdi lubbuun guyyaa dhalattee duutee sodaadhaaf waan godhan irraa boodan deebi'an karaa gaafii xiyyaattiin deebi'an. Oromoon bakka sadii jirti yoo jaalannus jibbinus tokko humna walabummaa fi bilisummaa jedhu kaan humna federaalizmiiti kaan ammoo humna Itoophiyaa tanaa hunuu jaaree hajoo kun gamma kan mootummaan kun mootummaa keenya warra jiru kunii fi warri Itoophiyaa tan nuu jaaree jiru kanaa jira. Bakka sadeen kana jidduutti Oromoon kadhumaa jirtu bakka lama jidduutti. Bakka ABO fi bakka KFO'ti miseensa KFO'ti jee hidhama miseensa ABO'ti jee hidhama. Yaada sadeen kana bakki itti wali fiddanii Oromummaa jiddugala godhatan irra waliin hojjechuu dandeessan ni jira. Maaliif kun jaalannu jibbinu kana Itoophiyaa nuutu uumee nuu qabaa. Mootummaan kun mootummaa Oromootii haja'u jira. Okay. Kakarahaanii ummanni Oromoo daangaa cufarra dhumaa jira. Walla gabaa keessa wanni deemaa jiru waan hedduu nama gaddisiisu. Harargee dhiyaati saayilantiidha malee dubbatamaan jiru malee dargaggeessa fixaa jiran. Dhumaatii Oromoo kana bakka itti du'u daataa isaa qabachaa jirtanii. Akka dhaabaatti aabaa ostaanaan KFO miseensonni koree hojii gaggeessu hedduun isaa mana hidhaa jira. Warri Amaaraa kun yoo hidhaman numa bahan. Keenya hidhamnaan numan baane achuma ta'a. Dhiibbaan isin akka miseensota dhaabbatameenii kan mana hidhaasii bahan godhaa jirtan maaltu jira? Kakan dhiifa manaa godhu dubartiin anuma qofaa ol keessa maatiyaas. Biyya alaa kana tokko tahaa jabaadhaa jedhan Oromoo kuma isin jirtu laalaniitu deebii ni argatan. Warri Tigraay akka sabaa waliin dhaabbatan. Akka Tigree dhooman akka Tigree waliin dhaabbatan. Oromoon akka Oromoo kadhumaa jiru akka Oromoo waliin dhaabbachuu hin dandeenye ala kanatti. Karaa kiyyayoon ta'aniin ammalleedha jira ala kana. Akkamitti Oromoo alaa tana akka yaada Oromummaati irratti dhaaba siyaasaa feete keessa jiraadhu amantii feete garuu Oromummaa dhiigaa jira Oromiyaa badaa jira dhala Oromoon badu jiru waan ta'eef baqataa Oromoo biyya alaa jiru kana yaada jiddugal Oromummaa godhate irratti akka wal cinaa dhaabbatee waa'ee ala kanatti gurra alagaa if dhageessu dippiloomaasii irra hojjechu maal gorsitan? Gorsa taane yoo kana magaafachiisu asitti dubbattee akkasitti jabaadha waan jette fakkaataa kun sin gaafachiisu moo gatii sin gaafachiisu moo maal jedhu gatii kaffaluun achiinis ta'u bitaanis midhaanis homa jirata garuu maalinnaan kana jechaa jiru warra mootummaas jechuu kooti afaan guuttannee warra Tigree wajjinii warra Maalii wajjinii walii galtee biyyaa jettanii marii jettanii araara jettanii hamma Naayiroobiitti hamma Dabuu Afrikaatti hamma maalitti deemtu maaliif isa Tigraay gootan sana Oromoof hin goone maaliif isa wajjin marii deemsisanii nagaa uumne jettanii maal ta'a jettan sana maaliif hin uumne achitti nagaan araaramne asitti immoo lolaan finnanni jettan kun sinis hin balleessaa saba Oromoo sin balleessaa hunda keenya balleessaa dhiisaa karaan taane gubbaa deemaa jirtu waan taane hojjechaa jirtu ilmi namaa qe'ee haadha isaan baasaa hin balleessu nu balleessitanii badinaan jiru gorsadha
eenyuuf jechuudha. Isaanis kanan jedhee isuma isaan nutti dubbatan deemsee dubbachaa jirama. Eenyu wajjin marii deemsifna, eenyu wajjin negotiation deemsifna, eenyu wajjin dirdii deemsifna. Isaan hundoo meeqa jiru nuun jedhu isaanis. Warri mootummaas jechuudha. Si galu. Rakkatanii miti bara. Ofii kan hojjechaa jiru isaan mana as deebisanii immoo garuu eenyu wajjin dubbanna, eenyu wajjin mari'anna, eenyu wajjin dirdii deemsifna. Isaan sun bar tokkodha. Kanaaf gochuu dandeenye. Kanaaf rakkannee siin jedhu. Rakkatanii otoo hin taane beekaa kana dubbatu. Nutis immoo afaan guuttannee rakkoon biyya kanaa lolaatiin dhumu. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Hiikuun isaa siyaasadha. Akka afaan isaan dhagaanittis kama gadaadan poolitikaa hunda maddaraan poolitikaa galaa jechaanii jirra jechuudha. Isaan keenyaatti sammuu ijoollee Oromoo bosona jirutti negotiationii dhugaa ta'e deemsisuudhaa fi tokkummaan mootummaan isin gaafachaa jira. Asuma isaan gaafachaa jiran dubbadha. Tokko ta'aa jechaa jira warri mootummaa isaan chaalenjii gochaa jira. Tokko ta'aati negotiationii wajjin deemsifna maal goona. Isaanis kan jedhu jechuudha. Kanan jechaa jiru gorsi koo eenyumaaf jechuudha. Rakkoon siyaasa biyya sanaa attamitti hiikamaa. Qawwee ni qabu moo nagaa ni qabu. Warri obboleettiin keenya mootummaa Oromootii warri jedhan jiru. Isaanis akkasuma jedhu warra mootummaa Oromootii Oromootu mootummaa kooti jechuu didaa jedhe warra nuun jedhuuni maaliif gorsine mootummaa kana saba keessa maafittu Awurooppaan maal eegdu Duroon maal eegdu mana qotee bulaa keenyaa maa guddu maa jettee gorsine uumama jennaan isaaniinis jechuu kooti. Amma bara amma dubbachaa wanti waan dhoksan miti. Rabbii suni akka biyyaatti sabni Oromoo akka saba Oromootti attamitti rakkoo sana keessaa maa walitti buutu walitti dubbachuu nurra jiraa jechuu kooti. Isaanis egaa nama wajjin dubbadhu nama wajjiniin negotiationii dhugaa deemsuu dhabne isa jedhanii lakkiin dhabne. Soba akkasiin sobiinaati. Warri bosona jiranis fagoo jirani. Maqaleen kiiloomeetirii 1,000 maal Finfinneedhaa fagaatti. Isaan kun bari kiiloo 10 fa'ii kiiloo 50 fa'ii gubbaa jiru. Warra akkasii wajjin karaa kanadha. Karaanii biyyi sun nagaa argatte, biyyi sun naga jeete, biyyi sun nagaa waan sadii barbaadu. Tokko nagaa, lama sirna dimookiraasii bulchiinsa gaarii. Sadii guddina namni waan nyaatu dhabeera. Kana gubbaatti hojjechuudhaaf biyyi sun nagaa argachuutu jira. Karaan biyyi sun immoo nagaa argattu karaa kanadha jenneetu dubbachaa jirra jechuudha. Isaanis suuraa namaa miti. Badaan jenneen baran nagaadhaanii sinisii kaasaanis kanuma jenna. Warra ijoollee keenya warra bosona jiranis immoo sinis humna ta'aati, tokko ta'aati, disipiliinii horadhaati, mootummaa didirii deemsifnaa nagaa uumaa jechaa jirre. Waan biraa warra barbaadan malee kun waan nurraa eegamudha jechuudha. Kana biyya sanaa nagaadhaanii warruma kaanii wajjin dirdirii adeemuu jedhani. Abbaa fi haa ta'u jechuudha. Warri dirree gubbaatti naa mootummaan bal'oolaa deemsaa ture lakkiloonni kun bu'aa isiniif isin fidu isaaniif isin fidu. Badii fida. Qabeenyatu bada. Sabatu kuma. Otoo isaan miiliyoonii tokko waliin hin dhumne lolatti deeminaa jechaa turre lolatti deemnaan immoo lola kana dhaabaa jechaa turre nuti pirinsipiluma keenyadha jechuudha. Ofii keenyaaf garuu qawwee hin qabnu. Nuunis namni baay'een bara warra nu biraa deemanii caakkaa jiran jiru. Dhoksaa miti kun. Isaanis beeku. Mootummaatu nama bosonatti dhiiba. Namni bosonuu ta'ee bosona hin barbaadu. Bosonuu wajjin jiraachuu barbaadu. Mootummaan nagaa odowwe mootummaan dirree siyaasaa hubachiisuu fedhii dhabe ishuma siyaasaa balleessinee badnaa kana gubbaatti yoo ishuma qabatee nan bada jedhe bu'aan fiduu isaaniifis gorsaa jechuudha karaa tokko.
Ammenya yoo barbaadan malee ammenya guddaa miti jechuudha. Warra qawwee qaba wajjin warra qawwee wajjin nagaa adeemsisaa jirtu isaan kana wajjinis nagaa fidaadha. Isaan sanaanis tokko ta'anii jabaadhaatti diriirii negotiation deemsisaa isa jirudha. Gorsii eeggachuudhaafuu jechuudha. Ammenya barbaadan malee. Inni obboleessi keenya dubbii walloo kaase lolli kun kanatti babdurumayyuu ka'ee asiin gaame tokko warra maalaa tokko dachii keenya maal keenya hin balleessina jedhanitti deeman. Liyyuu zoonii inni jedhamu kun maal asii hojjetaa? Isa jedhutti deeman. Liyyuu zoonii sana balleessuun Asaamunoo Siqqee liyyuu Hayilee Amaanaa ijaaree tokko kan gara kanatti deeme. Wanti kunis rakkoon kunis kan dhufe tokko zoonii kuni maal gaabbiin tokko jechuudha. Maaloo keessatti handhuura keenyadha. Maal keenya gubbaatti ijaaramee nu rakkisaa jira. Kan ofirraa buufnaa. Sabni sun garuu akka carraa saba Oromoo iddoo baay'ee jiranurraa jara kana barbaay'ee si jaa jiraate ofirraa dhoowwee si jaa jiraate reejistaansii isaanii baay'ee itti ta'a. Amma humnaa jabeenya qabnu malee achis yeroo filannas yeroo dhabnu jira. Misee yeroo filannoo darbe deebisee achis dhufanii wajjin warri qooda fudhatan jiru. Amma humnaa ammaa yaadna garuu Oromoo maratti rakkoo bal'aa keessa seene yeroo tokko nu rakkisaa jechuu goote bal'ifnee hamma barbaachifne bukkee dhaabbachuu yaaluun maali Oromoo maratu rakkoo keessa seene. Oromiyaa mara jechuu goote rakkoo keessa seene kanatu nu malee amma humna keenya innaa filannaas innaa walga'iis deemsifnus innaa tokkos goonu warra kana waamnee Waqola fudhachiifnaa waa yaalamu humna keenyaa jechuudha. Oromiyaa marate gaalola keessa jira. Iddoo tokkotti jabaataa, iddoo tokkotti laafaa. Isatu nu rakkisa malee waan baay'ee huma yaallaa jechuudha humna keenya. Rakkoon egaa akkuma beektu mootummaan yoo inni akka ta'utti saba keenya territorii isaa kansaa difeendiin godhu warra kaan innaa hidhachiisu mootummaa keenya immoo saba keenya immoo yoo hin qawwee laafuudha. Rakkoo bal'aa kan keessa seenses kuma isin jettee mootummaa Oromoof hin jedhutu achi jira. Akka Oromootti immoo hojjechuu hin dandeenye sabaa keenyaaf nagaa kennuu hin dandeenye dachii isaa maarsaa kana eeguu hin dandeenye kana rakkoo keenyaa jechuudha. Kan biraa dubbii kaafoon bilisa miti inni jedhu mootummaanis mormituunis sabni keenya sama beekutti nuti bilisa illeetu chochoodha. Maqaa wal balleessuu kan iddoo tokkotti hojjeta ta'a. Inni siyaasni harkaa banees mootummaanis immoo keessa galee waan tokko hojjeta. Amma sabni keenya bilisa nu jedhetti rakkoo baay'ee hin qabnu jechuudha. Baay'een dhiphannu jechuudha. Garuu amma filannaa darbee kan nuti filannaa keessa baane waa lama duwwaa. Tokko aboo wajjin chochoonaa walii galteedhaan chochoonaa nuti lachuu keessa galuutu dura jira. Kana malee ta'u. Lammaffaa namni kana boos kan keenyas nama baay'ee liidarshiippii keessa dabalatee hidhameedha. Jara kana nu hiika. Jarri kun hiikamu malee rakkoo qaba. Jara kana nu hiikaa isa jedhu sana hamma dandeenye isaan dinnaan dirree sana saamuu dinnaan sana keessaa baane malee waan biraa wanti baaneef hin qabnu jechuudha. Egaa isaan simbili isaanii warri waan fedhii ofiitti waan barbaadan jedhan hoo jiraatanis waggaa durillee yoo ta'e malee shakkiin kun amma baay'ee jiru jechuudha. Baay'ee deetaa kan fanneerraa jechuudha. Bakkalee fa'aa kanaaf ba'anii bakkalee deeggardachaatti sargeen ture kaleessa sargeen ture dhiibbaa mootummaa natti fakkaata. Isuma gaafadhaa rakkoo biraan qaboo jedhe malee deeggarda sargeedhaa kaleessa sargeedhaa. Dhaabni karaan taane deemeetu waan taane hojjeteetu kanaafanii
dhaaba sana keessaa bahee waan jedhanitti fakkaatu nuti amma beeknutti dirreen siyaasaa biyya sanaa bal'ateetu baay'ee dhiphateetu akkuma isin beektan yeroo sadi nama hidhamedha. Dirree siyaasaa rakkoo dirree siyaasaa gubbaa jiru natti fakkaatan jechuudha. Gaafachuu dandeessu jechuudha. Kana caalaa mirkaneeffachuudhaaf inni rakkoo maaliif baate sana keessa. Mootummaan kun kan Oromooti kan eenyuti warri mootummaa Oromooti jedhan jiru. Warri mootummaa Oromoodha jedhan jiru. Warri mootummaa Oromoo jedhan sunis immoo nana gaafatanii erga mootummaan kun mootummaa Oromooti jettanii maaliif sabni keenya reebsiftu naa reebu naa sabni keenya jedhu qeensaa gubatu midhaansaa gubatu dachiinsaa jeeqamu maaliif hin gorsine mootummaa kana innaati kophaatti jette kan isaan jedhanii nama nagaanii jedhu deebis lakki kana goone jedhanii nama nagaanii jedhu kana tokko immoo mootummaan ilmoo isaa kana wallaaleetu ilmoo fi gochuu didee takka kanaaf aariidhaan akkas godhu soora jedhanii uma jiru anaaf mootummaan kun mootummaa bilisiginnaati. Bilisiginnaan mootummaa amaarri jira kibbi jira eenyus jira jechuudha. Ati kataree walitti dhirees jiru. Mootummaan bilisiginnaa akka biyya sanatti hojjechaa jiru. Oromoo irrattis warra kaan irrattis. Hoo dubbii sanyii ta'e Oromoo achi keessa baay'ee jedhamu ta'e yeroo tokko waan baay'ee namni irraanfata. Namni baay'ee irraanfata inni akka keemistirii baayoloojii akka dhiigaa ta'e Dr. Sinaasees tokkoffaa afaan Oromoo akka beekanii Jeneraal Jaagamaa isaa ta'uu namni baay'ee natti beeku. Faakti Jeneraal Jaagamaa na jaalaa afaan Oromoo beekaa Sinaasee kan jedhee. Innaan baalee dhaqeefaa sabatti haala Sinaaseen dubbatu. Innaan ani akka taanetti tiraansileetii godhuu fi Jaagamaa akkasan jedhe malee akkasin jenne naan jedhu jedhe. Afaan Amaariffaatiin ta'u. More surprising Jeneraal Waaqoo Guutuu innaa araara jedhamee galanii mana Haile Sillaasee innaa dubbisanii Jeneraaloonni Haile Sillaasee walitti qabamanii haaduu jedhu jedhan. Nama baay'een dhumee dhiiga baay'een gannamee namni hunduu ture jedhannaa jedhanii Jeneraal Waaqoo afaan Amaariffaa kana xiqqoo beekaa jedhan. Waama beekaa jedhan. Ishii du'a jedhan sana garuu hima beekaa jedhan. Namicha asirraa sanaani mootii kan akkas jedha itti naa himaa ani bari booji'amee qabamee mo'amee dhufne dhiigni gadhamii jedhee dhufee baay'eetti jedhattiin kun jedhaa jedhan. Asirraa immoo jeneraalota sodaatee kan Haile Sillaaseetti maal jiru. Haile Sillaaseen godhu dhagaa jiru. Ammas deemeetti mimaa mootichatti maal afaan maal siin qabu itti naa hin jedhaa. Ammas Jeneraal namichi sodaateetti sadaffaa marfaffaa uma dhaabbataa namichi dubbii asarbaabichi. Haile Sillaasee naa yeroo faffaamoo sadaffaa Jeneraal Waaqoo dubbatu dubbittiin galteettii fi maal jedhee innaan waggaa torba lolaa ture harka isaa qabnanii kan hin finne nu amalee gallaanii amma goota taatu badaasi jedhee kanatti Jeneraal Waaqoo du'a bahee waaleetti deebi'ennaa sana. Amma beekaa jechuudha Sillaasee. Yeroo akkaman beekutti afaan Oromoo dubbatee beekuu jedhu. Ilaa sirnaan kan nuti qabsaa'aa jiru. Mangistuu Hayilamaariyaam ilma waldaa ayyaanaati. Mangistuu Hayilamaariyaam waldaa ayyaanaati. Jeneraal Tafarii Bartee alaltuudha. Nagaasos hin beektan immoo hundi keessattuu beeka. Mootummaa sirna sanatu saba keenya kaleessas eengaddas kan rakkisaa ture, kan hidhaa ture, dararaa ture, qabeenya saamaa ture, saamsisaa ture sirna sana. Ammas akka sirnaatti qabu qabsoofne malee dubbichi rakkoo qabaa jechuudha. Dubbiin keenya duwwaa jennee deemnu nu rakkisaa jechuudha. Kana nuti akkana ilaaltanii mootummaan biyya sana bulchaa jiru warra maaraa innaa dubbatan dhageessee ta'e qeeshiin tokko shaashii marateetu የማዳጋስካር ሽፍታ
ይገዛላት የነበረ qeesii tokkos jedha shaashii hidhatee jechuudha. Inni isa akkasii duwwaan bira darbuu hin dandeenye jechuudha. Wanti qabatamaa jiru mootummaan bilisiginnaa Amaaras qabu, Tigrees Ammayyaa qabu, Kibba qabu, Eessa qabu, Oromoo baay'ee qabu, saba keenya miidhaa jira. Saba keenya saamaa saamsisaa jira. Inni duraan dhaabatudha. Filannaa ta'e filannaa dhugaa. Sabni keenya filannaan dhugaa filatee nama abbaa barbaade dhaabu, nagaa argatu, bulchiinsa gaarii argatu, guddina argatu jechaa jirra. Hamma kanan taanetti habaluu akkasii isa jiru kana nu rakkisaa jechuu kooti dubbichi. Amma soo ta'ani kanan ta'u sirna jennee yoo fudhanne sirna gubbaatti qabsoofne sirni kan fooyyee ta'u saba keenya saba biyya sanaattis akka dhufu qabsoofne hunda keenyaaf waan isaa jechuu kooti. Maqaa duwwaan deemnee tokko tokko jidduutti miidhamnaa jechuu kooti. Dubbii warra hidhamee amma humna keenya yeroo faranjiis arginu, yeroo mootummaa wajjin dubbannu, yeroo filannaa keessaas baane tokkoffaan dubbii warra hidhame kana seera malee maayitu. Amma warra OLF maal ta'eesine gaaf tokko akka carraa makiinaan koo tuqamee iddoo biraayyuu poolisii dhaabaa tokko dhaqe. Egaa isaan achi jiru ijoolleen sun si dubbisu jedhe uumaan jedhama poolisiin jennaan ilaalu abdii rakkaasaa ba'edha. Dubbifnee maal taanee daqiiqaa 20 tokko nu kennanii dubbisee naan ilaalu yeroo sadii mootummaa manni murtii kan eege olaantummaa seeraa jedhama miti biyya sana keessatti. Olaantummaa seeraa sana cabsee mootummaan yeroo sadii manni murtii gadhiiseetu ammayyuu mana dhaani. Seera biyya sanaa eenyutu irratti murteessaa beekamaa. Yeroo sadii hiikamani amma namni calqedanii taa'u malee egaa isa maayajaa jedhamu kana jedha miti maayajaa isa jedhamu malee waan biraan qabu amma yeroo tokko maal taane seetan. Warri boordii filannoo yaadanii boordii filannoo isaatu silaa nama warra paartii kan bulchu isaanii komitee dhaabnaa jedhan macaa boordiitu cheenii godha mootummaan keessa jira OLF keessa jira mootummaan dhaabnaa jedhan eeshii jennee koreen dhaabbata dhaqneet ilaalla rakkoo isaanii maal taanaa jedhan. Ani dhaqnee barreessaa keenyatti dhaqee ture kan OLF afuufumaan dhaqa komii jedhee Daawud qajeele. Innaa sana cigaan jalachi jiran. Eessa dhaqan hin beeku. Eenyutti dubbata? Nuti warra zabiinaa warri walgahii galanii iddoo isaan jiran hin beeku. Warri silaa dhaqaa ta'a. Buraayyuudhaaf fuudhanii isa geessu galaan iddoo jedhanii geessanii dhoksanii. Gaafa isaan achi dhaqan. Boordii filannoo ta'uu dhaqe immoo bara. Mootummaan keessa jira. Kan cheenii godhu boordii filannooti. Warri wanti qabdanis jedhanii nu lamaan dabalanii akkasitti dhoksanii jechuudha. Egaa rakkichi amma humna keenya iddoo dandeenyutti kan kaafnu tokko kanaa jechuudha. Yuma kaafnaa mootummaan garuu samaayyaa jedhan kana jedhamti. Jedhi kun eegamanii Oromoo biraas jedhamtu maal gootuu kana taatu ittiin doorsinnaa waan qabanii ta'aa jiraa jechuudha. Dubbii tokkummaa Deddeemaa saga warri naawaaqa kadhatan bare isaan jalqabame tokko nu godha. Biyyattiin akkasuma. Oromoon walgahii eessaattuu akkasuma akkuma asii kanatti saaqama waaqa kadhachuudhaan saaqama. Waaqa kadhachuudhaan saaqama isuma isin jedhan yaa waaqa tokko nu godhi yaa waaqa tokko nu godhi jedha. Kan nama gadhiisu immoo baay'een isaa achuma taa'ee ni dhaga'us innumti akkas jedhus dabalate innaa achi ba'e immoo oppozitii hojjeta. Tokkummaa sanaa otoo hin taane tapha biraa keessa galu. Sabni biraas egaa filannaan qabu akkuma warri siyaasni xiqqoo galee fi warri maal ta'e sanuma keessa cabsee
odeeme malee hamma tokko taanutti jennee odeenya waggaa dhibbattu rakkoo keessa gallata. Garuu waan tokko sirriitti himu waan tokko faranjiinis waaqnis nama of gargaaree gargaaru kana waaqa kadhachuu waan miti faranjiinis waaqnis nama of gargaaree gargaaru lama immoo amma dandeenyetti tokkummaa isa jiru sana ofumaa hamma yaalletti laga ce'uun hin danda'amu. Tokko jechaan oppoziitii isaa naa hojjennu eenyu tokko ta'a. Lama biyya sanatti barees qeesii, sheekiin, maali hunduu walileetu wal gubbaatti bobba'aa jira. Argitanii nuti Tigree fi warri Ortodoksii Tigree fi Amaari bari waggaa 2000 illee guutanii waan xiqqootti irratti malee waggaa ammasii wali wajjin turani wajjinaadee 1700 kan wajjin turani wal dhiiganii jiru. Inni sun masqalii ofii fudhatee deemee Maalsiyoonitti galee Aksumsiyoonitti galee inni kun maal ta'e Oromoon wal Ortodoksii ta'ee maal ta'aa kan tures iddoon jiru beeku. Naa amantii musliimaatti zumne waan ta'e beektu. Muftiin Walloo warra isaatti galee muftiin Arsii Naharaan immoo gara jiru waan beeku. Innaa jaarsummaa dhufaa ture nu bira kanaafani jechuudha. Jaarsummaan hiikaa'ee nu bira dhufaa ture. Warra abbaa qabeenyaa ta'anii rakkannaanani eesheega jaarsummaan garee lama ta'utu irra jira. Karaa keenyaa nama isinii kennaan jedheen nama shakkanne tokko dabaleeni yuunivarsiitii piroofeesaroota lamaan tokko kenneef. Akka isaanitti illee tokko barsiisaa Shimalisidha. Tokko immoo nama istirii beekaa istirii turedha. Waan jallachuu shakkamanii kenninaanii fi gaaf tokko yaalanii lammaffaan itti deeme. Maali mootummaan waan ta'e godhaatii filannaa keessa galchaa jechuun kooti malee dhugaan filannaa dhugaa keessa galchuu jaan barbaanneef. Egaa dubbii tokkummaa kana muwaan qabu filannaa biraan qabu. Sabni biraas akkasumatti kana keessa darbee sabni tokko ta'ee qabsaa'ee laga ceeraa sabni maal jedhu bara wanti kun masaanuu gaarii fi yeroo baay'ee kana jira masaanuu gadee walii ta'ee masaanuu gaariin jabeessitee kan labde abbaa manaa ofii nachaala nachaala ishiin gadeen immoo jidduu tajjeefi achaala keenyaatu ishisuus achaala keenyaatu qabsa Oromoo keessatti rakkoon akkasii jira filannaa biraa immoo qabu. Kana ceenu malee baay'ee foormulaan biraa hin jiru jechuudha akka sabaatti kabajamuudhaaf. Garuu inni taphni hojii waggaa 50 taphachaa turre keessaan akka nu bahee beekne dubbii tokkummaa gubbaatti jechuudha. Kana gubbaatti maal anaawoo na gaafattani yeroo tokko tokko durii OLF namni wayiis keessa jira. OLF mararaa ajjeesuudhaaf yaaleetu iskwaadii finfinneetti argee ture namni jedhu jira. Isa bira dabarreetu amma waggaa 20 meeqa wayii OLF wajjini isaanis hamma dandeessan karaa caakkaa waan dandeessan hojjedhaa maa caakkaa galtan sinin hin jedhu amma sabni keenya nagaa argatu. Nutis maa paarlaamaa galtan hin jedhina garuu kutannoodhaanii sabni keenya miidhamaa jira. Sabni keenya dararamaa jira. Sabni keenya bilisa hin baane. Kanaaf hojjechuun irra jira. Inni Oromiyaa Riippaabilikii uumamuutu irra jira. Karaa sana deemnes inni jedhu kana gochuudhaaf maal gochuutu irra jira? Galma Minilik to'achuutu irra jira. Galmi Minilik to'atamuu baannaan Riippaabilikiin hin jiru. Hin dhufu. Nutis immoo sirna sana jijjiirree biyya sana biyya haaromsinee Oromoon qumatii isaatiin biyya sana keessa siyaasa biyya sanaa keessa qooda haa fudhatu warri jennus galma Minilik to'achuu nurra jira. Sana malee sindoogaa siyaaramuu hin danda'u, dhufuu hin danda'u. Egaa ammasitti waan tooluuf hin jirru sinis maaf paarlaamaa galtan hin jedhina amma dandeenyetti namni mootummaan caakkaatti nama dhiibee maal dhiibee caakkaatti kan nama galchu mootummaan jenna malee qoofanii caakkaa galan hin jennu. Isaanis immoo paarlaamaa galanii
wayyaanee wajjin maal taane nu jedhanii isaan iyyuu paarlaamaa galanii bu'aa guddaa argachaa jiranii mootummaan kun diktaaterii dhasee nu dubbatu. Kana waggaa 20 meeqa turree daa'uun yeroo waggaa 3 natti fakkaata. Naa waajjira keenya isaa qabu icciitii waggaa 20 meeqa qabannee jiraanne obbo Daawud jalaa baasee walgahii gubbaatti qabsoo kana walumaan asii geenyee na jalaa baase. Yarichi xinnootti jira jechuudha. Amma laga jeerutti akkasuma ture wayyaa ture jechuudha. Ijaa kanaa waggaa 20 meeqa kanaani. Ilaa karaa baay'ee amantiinis kanuma mana waaqaa karaa baay'ee nama geessuu danda'a. Amantee ofii fudhatanii jechuudha. Garuu hunduu mana waaqaa jedhanii amma deemetti karaa isaa mana waaqaan galata. Qabsoo keessattis bitaanis mirgaanis maalis haa ta'u hamma sana kutannoodhaan deemnetti laga wacee. Garuu asumatti karaan kun hin baasu duwwaa yookaan wal qabnee asuma dhaabbanne asumatti hafu. Kanaaf hamma dandeenya wal tumna wal hubanneetu hojjenna isinis hamma dandeessan waan hojjetan hojjedha nuti waan hojjennu hojjenna. Gaafa Oromoon galma elekto'ate isa akkuma karaa biroo ta'uu taane karaa fuulduraa galee bu'an galee. Gaafsa wal gaafachuu hin danda'a. Maal wayyaa akka sabaatti ollaa keenya wajjin attamitti jiraanna ofiis attamitti maal goona gaafsana akka ta'utti jiraachuu danda'a wal gaafachuu dandeenya. Ammasitti kan bitaan deema mirgaan deema sabni keenyas bari wanti jedhama. Kooraan hanqatii malee bitaanis mirgaanis yoo yaabbachamaa miti jedha. Isa gubbaatti waliigalteedhaan waggaa 20 meeqa yaalaa turre jechuudha. Tooti naati waggaa 20 Noose geemii sana garuu as qabdee dhufa qabdee wal argisiisuu gara fuulduraatti deema. Rakkoon keenya deemee kan kaasu Oromoon humna ta'uu danda'a. Dura attamitti humna taanaa. Lammaffaa humna taanee immoo ajandaa keenya attamitti gara fuulduraatti puushii goonaa. Gaaf sana saba guddaa barii inni kaan barii kabajeetu ofuma isaatiiyyuu gara nu wajjin hojjechuutti dhufa malee tuffiidhaan inni nu gara keenyatti deemus duris argachaa turre ammas argachuu dandeenya yoo jedhee abjootus numa dhaabbata. Garuu humna keenya tokko dhibee keenya hin beeknu yeroo baay'ee dhibeen keenya maali dadhabbiinsa keenya. Hakiimiin marchat jedhamu barbaade marfee nama waraanaa oolee qoricha oo kennaa oolee dhibeen sun beekamu malee gara fuulduraatti deemu. Dhibeen keenya akkuma durisitti hime warri miiliyoonii 5 keessaa bahe waan hojjechuu danda'e nuti miiliyoona 50 keessaa baanee hojjechuu hin dandeenye achii qaba. Chaalenjii sana ofeesii goonee dandeenye lakkoofsaan gadi miti biyya sana keessatti qabeenyaan gadi miti biyya sana keessatti dachii bal'inaan hunda tirii ta'e baay'ee caallaa kana hunduu beeku. Maaliif Oromoon hunda ta'uu dadhabe jedhu sana tokkoon keenya itti yaaduun nurra jira. Poozitiivitii waan ta'eef immoo attamitti Oromoon humna ta'a jedhu sana gubbaatti immoo akka ta'utti mari'achuu qe'eetti maatiitti ollaatti akka Oromiyaatti immoo kana gubbaatti barbaachisaa isa rakkoon keenya jechuudha. Karaa mana waaqaa karaa baay'eetu geessa.